irra assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Egaa hordoftoonni keenya karaa live-iitiin ta'ee karaa YouTube-iitiin hordofaa jirtan numti keessan bakka jirtan maratti nageenya koo kabajaaf jaalala isin haqa qabu isiniin jecha guyyaa irraa kana egaa qaama miidhamtoota barreen gaddaa faxarsiisaa turre baranas itti jirru marsa sadaffaa faxarsiifnee turre marsa arfaffaadhaaf irratti jirra. Guyyaan irraa kun Raamadaana 18ffaa guyyaa faxarsiisaa marsa sadaffaa irra jirra jechaadha. Haala gaariidhaan kan nuti faxarsiisaa jirru baay'ee namatti tola. Azaaniin ba'utti jira ammallee sa'aatiin kun sa'aatii bareedaadha baay'ee namatti tola. Har'a roobni hin jiru gidduu kana roobatu ture naan duubatti hafne yoo roobni jiraate nama jeeqa namaaf hin tolu waan ta'eef jechaadha. Har'a garuu roobni hin jiru haa ta'u malee garuu baay'inni namaa baay'eedha jechaadha. As kan jiru namoota 300 ol ta'a nuti garuu kan itti qophoofne nama 260 waliin ta'u jechaadha kan nuti itti qophoofne dhufne garuu kanas jiru nama sanaa ol jechaadha kanas argamu jechaadha daa'imman waliin gara nama 500 ta'uu danda'a jechaadha. Humna keenya ol jechaadha garuu ammuma danda'ame tamriifis shorbaas biddeenis hoolaa qallee jechaadha sagantaa bareedaadha kan nuti qopheessinee jirru jechaadha. Baay'ee namatti tola alhamdulillahi rabbil alamin. Duuba kana jechaadha kaameeraa duubaan kan jiran ijoollee xixiqqoo baay'eetu jiru daa'imman baay'ee kan jirani. Sagantaan kun obboloonni koo biyyoota garaa garaa keessa teessanii sagantaa kana kan gootan ulfaadhaa rabbi isin irraa jaalatu kan obboleessa koof sadaqaa naaf ta'u abbaa koof du'aa naa godhachiisi haadha koof du'aa naa kadhachiisi kan jettan baay'ee keessantu jira anaafis du'aa naa kadhachiisi kan jettan baay'ee keessantu jira haajaa mataa keessanii qabdu baay'een keessanii hunduma keessaniif waan niyyattan rabbi isiniif haa kennu isiniin jecha azaaniin ba'utu jira kunoo sadaqaanis kennamutu jira sagantaan faxarsiisaa tufeera warri kaddaman kaddamaati kan isaan jiran jechaadha baay'ee namatti tola. Deeggarsa kana jechaadha biyya alaa qofa miti biyya keessaallee kan irratti hirmaatan jiru isaaniillee galateeffachuun barbaada. Isaan keessaa obboleettiin kiyya tokko bakka biraarraa jechaadha karaa obboleessa ishee kan quunnamte Daab Abdallaa kan jedhamte jechaadha deeggarsa kana irratti hirmaattee rabbi ishee irraa jaalatu Daab Abdallaa magaalaa Jimmaarraa karaa obboleessa ishee Miftaa Abdallaatiin deeggarsa natti ergiteetti galatoomi jedhani obboloonni koo baay'een isaanii maqaan isaanii illee dhahamuu hin barbaanne baay'een isaanii bakka garaa garaarraa deeggarsa kana irratti hirmaataniitu kan isaan jiranii hunda isaaniitiifuu rabbi jazaa isaanii jantaan sana isaaniif haa deebisu sagantaan faxarsiisaa itti fufaa hordofaa. Gara keessa ta'anii deeggarsa kana irratti hirmaatan jiru kan haadha koof abbaa koof obboleessa koof sadaqaa naaf ta'u kan naan jedhan baay'ee isaaniitu jiru waan ta'eef du'aayin akka isaanii kadhatamu barbaadu kan fuudha barbaadu jira kan heerumuudhaaf jedhee kan ilmoo dhabeetu jira waan baay'eetu jira waan ta'eef mee du'aayin haa kadhadhaa obboloota koo dhiiraaf shamarranii biyya garaa garaa jiran. Bismillahirrahmanirrahim. Ijoolleen keenya kan du'e rabbi maffi'a. Bismillah zambii jara rabbati. Rabbi ijoon jala jara afoti ati. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi intala baraka afur. Bismillahirrahmanirrahim. Hamadi baraka argat, jari baraka argat, Quran jara hadirat, fayyara jara makan. Bismillahirrahmanirrahim. Duanem badin, ufanen abin, irrakatin, kantong male, tidarin jara, tidari naga, tidari kairi, tidari aragalti, jara fatau. Bismillahi isa'ir mufis. Bismillahirrahmanirrahim. Tidari naga, irsa kairi, kana fajara walitan nani, anjara garanjara walitan nani, Rabbi hakennu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi nakennu. Isini simmo warranu ade mekanajo. Bismillahi kairi ni sini wajina ade. Kairi ni sini wajina ade. Bismillahirrahmanirrahim. Nu ajatan itu. Akan nu ajatan Rabbi gudan sifa aja sini fa aja. Akan nu jengkamtane. Rabbi ni sini jengkame.
إنكين قبل ربي ما تقبع وان قبل سلام سنيفة الغاز بسم الله الرحمن الرحيم حتى هاتو في دوامانو في دوالينو في كانوا دنا مجراتي سلمكو ربي نمو وقال مكنو وقال الرسالة أتنو وجه كماتا ربي نمو أجيسي فقين آمين بوني كنا بين آمين رحمة كوزين قاتني آمين كنّي سيران كراتين كنّي سيران خير كده ربي فقين مرحبا ربي فجدو هذه من كانغالي ربي دمك وان كم دوغتي ربي سي حديث آمين إجو بولو تو كوش بيتنا كتاب بيجا راغراتا آني يا ربي سي umrin jara bakka jira nuti umrin jara dira amin rezeki jara rabbun nubati bikin jara baba oni kena ben si wajji numan ya da to koni isini baba kenne sirran kala ijama sin arden lamula mitte ija kai ite rabbi si ada ade mina bankal rafi dammake rabbi rabbi si bajar khaire bi lamani rabbi jabasi ajen to allahumma salli bifa bareedaadhaan kan nuti gaggeessine baay'ee namatti tola. Obboloonni koo biyya garaa garaa keessa teessanii sagantaa kana irratti hirmaattan rabbi jazaa keessan jannataan isiniif haa deebisu. Namni afaaniin isin eebbisu caalaa garaan beela'ee nyaate isin eebbisa waan ta'eef kan akkasitti kan na caala beektu waan ta'eef dubbachuu isin barbaachisu rabbi isin irraa jaallatu. Kan biraa biyya keessaallee obboleettiin kiyya takka Dahabee Abdallaa deeggarsa kana irratti hirmaatteerti galatoomuu jechuun hin barbaada. Isiidhaafis du'aa kadhachiiseen jira. Obboloota koo baay'een keessan kan shamarranii kan dhiiraa bakka garaa garaa teessanii qarshii natti erguudhaan akka deeggarsi isaaniif godhamu gootaniittu jazaa keessan rabbi jannataan isiniif haa deebisu. Ulfaadhaa galatoomaa warreen laayiviidhaan hordofaa jirtanis warreen karaa yuutuubii na hordoftanis hundi keessan ulfaadhaa jazaakallah okeerran yaada yoo qabaattan gaaffii yoo qabaattan karaa waatsaappiitiin na quunnamuu dandeessu. Assalaamu alaikum warahmatullaahi ta'aalaa wabarakaatu. Ulfaadhaa. Sagantaa kana jechaadha daa'imman kun illee irratti argamu jechaadha soomuu baatanis jechaadha haadhaaf abbaan isaanii as keessa jiru baay'een isaanii kan abbaan qabnes jiran fakkaata as keessa kan yatiimnis as keessa jira jechaadha ijoolleen kun jechaadha mee sagantaa faxarsiisaa goonu kana keessatti jechaadha qaama miidhamtoota yookaan namoota miidhamanii dhukkubsatanii mana keessatti hafan qofa osoo hin taane daa'imman kun illee irraa fayyadamaa jiru mee nan gaafadhaani jechuun inni miti wanti hojjetame inni miti gara fuulduraattis akkasoo godhame hin barbaaddu miti isinitti toleera miti eshi baqa galatooma meemee afaan tokkoon jechaadha ijoollee obboloota koo deeggarsa kana godhaniini galatoomaa ulfaadhaa jedhaanii galatoomaa ulfaadhaa ammas jedhaanii gaa galatoomaa ulfaadhaa ayyee akkuma isaan jedhan galatoomaa ulfaadhaa nama gurguddaa qofa osoo hin taane daa'imman kun illee akkasitti gammadanii jiru ulfaadhaa jazaakallahu khairan.